akka fuunee akka bulchanii har'aa sagantaa adda ta'e qabadeetti sanii dhufee jira. Barreessaa kitaaba qoraatti wajjin turtii goone jirra. Mee gara turtii keenya isan geessa. Hello, Didanna. Hello. Hello. Oh, Nagamu. Ndagam. Oh, Didanna. Yeah. Barreessaa kitaaba qoraatti. Ana Egaa atileen waan gaafii kennaa kabajdee waan mooyyalee tuubii irratti nu argamtee fi baay'ee galatoomi. Innaa mee gabaabumatti Diidannaa eenyu jennaan mee? Diida Anna Jaarsa jedhama. Ayyee. Dhalata godina Booranaa nama mooyyaleeti. Ayyee. Ilma Oromiyaati. Sabuma Oromootidha. Ijoollee mooyyaleeti. Ijoollee daangaati. Guddoo naannileen guddoo ol beenna. Na bira mooyyalee tuubii gubbaatti kanaan dura hojii tokko qabda. Hojii maal walaloo tokkoon qabdaa turte akkasimi? Dabaan ukkaamamte? Akkasi amma kitaaba qoraatti eebbisiisuuf deemta. Kitaaba qoraatti jedhu mee haali isaa nutti fuula gam qaba mata duree gam qaba? Akkamitti akka itti eebbisiisuuf deemtu mee akka mee ijoo namillee sida onni jedhuuf mee nutti mee? Qoraatti jedhu. Kitaabii waan baay'ee keessa qabu keessa walaloo. Sagalee xiqqoo ol qabatti. Namni hedduun itti amanaa yaada. Ayyee. Kuusi walaloo mata duree baay'ee of keessa qaba. Yoo xiqqaate mata duree 44 ol of keessa qaba. Ayyee. Guutuun kitaabicha peejii 54. Okay. Kitaabii qoraatti jedhamu kuusu walaloo rakkoo Oromiyaa fi Oromoo qunnamtee fi gammasee jirtu rakkoo furmaatiin taatii yaadjedhuu fi akka xiixxaan sammuu dhalootti akka hawaasinaaf illee karaa artiitiin rakkoo jiruu fi gabaayii miidhaa ilmaan Oromoo heddaatu mul'isuuf qoraattiin barreeffamte. Ayyee. Qoraattiin akkuma beekamu qoraattiin gufuudha. Qoraattii bisaan keessaa moo? Qoraattiin bisaan keessaa ka dhoqqee keessaa sadii qulqulluu gufuu keessaa hedduu jira. Qoraattiin goba taakkana sana qoraattii oolanii maqaan itti fayyadaman malee qoraattiin waan hedduu. Ammoo garuu namni kitaabichi dubbise argachuu danda'a. Qoraattiin ammoo gufuu namaati. Qoraatti jechuun nama duraa ijaaranii fi miidhaa taatee nam jaarrateef ammoo beektaa wanta taati. Sirriidha. Nama moonalleen qoraatti ijaaranii mi? Nama amma hajaarameef ofirra eeganii in waraanti. Ammoo jaarrate ammoo wanta taati. Sirriidha. Kanaaf qoraattiin. Ka guddoof waan guddoo kitaabii kun of keessa qabaa jechuudha. Waan guddoo of keessa qabdi. Waaw. Kanaaf mata qoraatti illee filadheetti fayyadame. Akkasii kitaabii qoraatti mata dureen 44 akkuma siin jedhee waa'ee nama odoo hin taane waa'ee uumama cufaatii waan lubbuu qabeeyyiillee cufaaf fayyadame. Okay. Waan barreesse fuulduraaf namni argatee dubbisee akka dubbii sabii Oromoo illee akka irra gammadu arti Oromoo keessattis gahee guddaaf taphatamtii qaba. Akkasii kitaabii qoraatti halkanaanii barreeffamee qophaa'ee uummata Oromootiin gahuuti yoo waaqee turtii biyya tokkootiin dudduubaatti uummata kiballa Oromootiin gahuuf gochi xumuree jira. Ammallee yeroo guddoo namni gaafataa jira. Eessatti eebbifamaa akkamiin eebbifamaa haal jedhullee aduu asumaan ibsitee fi baay'ee bareeda ture. Kitaabii qoraatti jedhu akkuma beekamu nama bakkuma dhalootaatiif yookaan handhuura Finfinnee fa'aa bakka seena qabeetti akkasitti eebbisaa ilmaan Oromoo jirtinu. Kanaafuu ani ammoo iddoon kun mooyyaleen hedduu irraa qaraatanii uummati Oromoo gurra qabu
akkaan Finfinneetti ijaaramtee horii fi uummata keenya tajaajiltee jirra waan qabuuf dhiigi gootota waan daangessee agarqaatiin jaajar lubbuun hedduun itti baate taanis itti ba'uuf irra qophii waan jirtuuf kanaafuu kan turtan keessaa kitaabii qoraatti jedhu fula amma magaala Mooyyalee Fokketti Boorana Itoophiyatti illee eebbifamuuf gaafate. Namni hundinuu anis dhalatu machiitii naayyamalii uummati cufa guyyaa har'aa gammachuu guddaan agarqaa guyyaa har'aa na eeggachaa jira qophii jira akka tasaa yaadaalleen waan danda'anillee na deeggara uummati sun magaala Mooyyalee keessaatti eebbisuuf yoo waaqeedha guyyaa roobii sadii 2013 akka Itoophiyaatti eebbisiisuu barbaada. Okay, magaalaa Mooyyalee hoteelii Kokeet Booranaatu jechuudha. Sa'aatii hagamirratti as eegan egaa? Hoteelii Kokeet Booranaa sa'aatii 8 irratti. Okay, baay'ee bareeda. Diidi kennaa jabaadhu. Innaa sagantaa irratti weellistootis hin argama, baandii guutuutti hin argama jedhamee yaadama. Kanallee waliin odeessite. Artistoota jira warra akka artisti Lookoo Ashanee, artisti Maammed Qancooraa, artisti Boruu Alii fi weellisaa fi qindeessa kata'e yaansa bulbula fi gameessu uummati Oromoo qabu ka duraanillee as keessatti biyya alaaf keessaallee uummata Oromoo jajjabeessaa karaa artiin ofumaa qindeeffachaa ture. Bakka haal bareed kanaan qindeessamee weellistootaan oliin qindooftee kitaabii kakkee guyyaa roobii sa'aatii 8 jalqabee Kokeet Booranaatti banamee addaraashii keessatti si eegan egaa. Guyyaa sunirra kaasee akkuma buna qalaa kaaniyyoo afaan kutanii jedhanii eebbisanii akkuma beekamu yaadii jiru kenname uummatii harka bal'atee inni narra fuudhu uummata xiyyaa kennee ganati isaanii ammoo akka gaara gaanii guddaa kennee uummatu fi hawwii waan xumure hawwii akkasii qabaa waaqni hunga'innaa kanaafuu sanillee bilteen hordofaa nu jedhan Chaayinaa. Mooyyaleetu biyyi bir dhaabbattee akka ishiin jirtitu narra obbaatu na gargaarta abdii qabaadha. Atilleen baay'ee galatoomii oma rakkoon hin jiru Mooyyaleetuubiin yoo danda'e achuma liivii dabarsu. Yoo sun hin ta'in ammoo jaljalaa viidiyoo namaaf qopheessuu yaala. Kanaafuu bakka gaafiif deebii kennaa waan nu eeyyamtee hayyettee nu argamtee fi diida hannaa barreessa kitaaba qoraatti baay'ee galatoomis hin jenna. Karaa bulaa miidiyaa keessanii naaf eertanii sagalee xiyya kisiin uummata bal'aa birda qabdu karaa dandeettanii naknaa tattaaffattanii walfaadhaa galatooma karaa bulaa deebina saniin jira. Ayyaattis galatoomi fayyaa ta'e. Ajannaa jira. Okay, turtiin teen kan fakkaata isanillee sagantaa isaa dhageettanii jirtanii guyyaa roobii. Roobii nu dura kana jechuudha guyyaa roobii sa'aatii 8 Kokeet Booranaa wal argaan kennachaa taatu Mooyyaleetu billee nu danda'e achitti argamee liivii isanii dabarsuu mokkora yookaan ammoo jaljalaa viidiyoo argattee isanii ol baasa kanaafuu galatooma turtiin teen kan fakkaata.